wajjin jiraanneetu Waaqayyootti gammanna malee wanti nu gammachiisu kan biraan hin jiru. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo walii wajjin ni baranna. Har'a Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 10 isa jiru walii wajjin baranna. Kutaa kana nan dubbisa. Isa booddee Waaqayyoo sagalee kana akka nu ibsuuf daqiiqaa xiqqoo ni kadhanna. Yesuus achi taa'ee asii fi achi ilaalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan arge. Kana irratti buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa? jedhee Filiphoosin gaafate. Kana immoo waan Filiphoos jedhu ilaaluuf itti dubbate malee ofii isaatii waan gochuuf jedhe beeka ture hoo. Kana irratti Filiphoos deebisee buddeenni meetii 200 iyyuu tokkoon tokkoon isaanii xinnoo illee waliin ga'u jedhe. Indiriyaas obboleessi Simoon Phexros bartoota isaa keessaa tokko kan ture Yesuusitti dubbate. Gurbaan buddeena garbuu 5 fi qurxummii 2 qabu tokko as jira. Garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godhaa jedhe. Yesuus immoo namoota teessisaa jedhee abboome. Achi margi baay'een jira ture. Namoonni akka 5,000 ta'anis marga sana irra taa'an. Kana booddee Yesuus buddeena sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee warra taa'aniif hire. Qurxummicha irras akkuma hamma isaan barbaadan hireef. Namoonni erga nyaatanii quufanii Yesuus waan tokkollee akka hin bannetti hurraa isaa hafe walitti qabaa jedhee bartoota isaatti hime. Hurraan buddeena garbuu 5 jarri nyaatan irraa hafes gundoo 12 guutuu walitti qaban. Namoonni sun milikitaa Yesuus argisiise kana yommuu argan kun dhuguma raajicha isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sanaa jedhan. Ameen. Kanan dubbise amma lakkoofsa 14tti. Kan wajjin ilaallu garuu amma lakkoofsa 10tti. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Meen kadhanna Waaqayyo dubbii kana akka nu ibsuuf. Gooftaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Gaarummaa nutti argisiifte araara kee baay'ee sanaaf maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ati ayyaana kee nu baay'ifnaan, ati obsaan gurmuu kee irratti nu baannaan, ati balbala araara keetii nurratti bannaan jiraachuuf carraa arganne malee nuyi namoota ofii keenyaaf hin taanedha. Namoota sekeendii tokkofsii ta'anii garaa si ciibsan osoo hin taane hanqinaaf dadhabina hedduu garaan kee ittiin nutti gaddu baay'ee qabna. Araarri kee bal'aan garuu jiraanne akka har'a geenyuuf nu hayyame. Kabajame yaa abbaa keenyaa si galateeffanna. Ulfaadhu bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo amma yeroo nuu laatte kanatti dubbii kee nutti akka dubbattuuf yaa Waaqayyo si kadhanna. Maqaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Sagaleen kee waan hundumaa keessatti yaa Waaqayyo qabata jabaadha. Karaa ati ittiin nutti dubbattu karaa sagalee keetii, karaa macaafa qulqulluu, karaa kitaaba guddaa addunyaa kana yaa Waaqayyo karaa ati ittiin nutti dubbattu karaa caaffata qulqullaa'aa kana maqaa gooftaa Yesuusiin ganama kana nutti haasa'i. Wanti nu loluuf nu mormu ammaa kee gabaa jedhu ilmaan mar'ataa humna seexanaa hafuurota bara dhumaa qilleensa kana to'atanii lafarra lafa keessa kan imalan humnoota jal'inaa fi daba humnoota seexanaanaan ifadha maqaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Nan waraana maqaa gooftaa Yesuusiin. Sammuu obboleessa kana sammuu obboleettii kanarraa nan waraana. Bineensa nyaataa kana gadachaa jireenya namaa kan gadachu jireenya namaa kan nyaatu kan qiinqaneessu humni Luusiifar hafuurri abaadoon maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Qilleensa kanarraa ifadheera. Maqaa Yesuusiin lafa kanarraa ifadheera. Humni yaa Waaqayyo murxuxxifamu. Boofti galaanaa humni biyya lafaarraa seexana biraa kan ergamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abboomeera. Maqaa Yesuusiin kan ciccite haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan sokki haa ta'u. Sammuu obboleettii kanarraa sokki maqaa Yesuusiin. Sammuu obboleessa kanarraa sokki maqaa Yesuusiin. Lafa isheen jirtu lafa inni jiru. Mana isheen keessa jirtu. Hojii isheen haalli isheen keessa jirtu. Ajajeera maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri seexanaa. Humni bara dhumaa hafuurri jawwichaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nyaatame haa ta'u.
sokki maqaa gooftaa Yesuusiin. Hafuura Waaqayyootiin si ajajeera. Humna Waaqayyootiin si ajajeera. Sammuu kana gadhiisi adeemi. Sammuu kana gadhiisi sokki. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi sokki. Bageetaa በኢየሱስ ስም ላኮታማሽያ maqaa gooftaa Yesuusiin sin kadhadha yaa hafuura Waaqayyoo. Sin kadhadha yaa hafuura Waaqayyoo. Sa'aatii kanaa kaasee qilleensi ani keessa jiru kun bilisa haa ba'u. Sa'aatii kanaa kaasee qilleensi obboleettiin kun keessa jirtu bilisa haa ba'u. Sa'aatii kanaa kaasee qilleensi obboleessi kun keessa jiru bilisa haa ba'u maqaa Yesuusiin. Biyya boojuu kee jala jirtu, qilleensa boojuu jala jiru, sammuu boojuu jala jiru, hafuura boojuu jala jiru amma nan abbooma. Maqaa Yesuusiin kan hiikame haa ta'u, kan hiikame haa ta'u, kan hiikame haa ta'u, kan hiikame haa ta'u. Dubbii kanaan maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya namoota kanaa geeddari. Yeroo dubbiin kun dubbatamu hidhaan jireenya isaanii irraa hiikamu, hibboon isaanii furmaata argachuu, eebbi qabame gallakkifamu jalqabu. Gooftaa Yesuus kana waan gootuuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo kana hin baranna. Egaan Waaqayyoo har'a maal nutti dubbata laata? Akkuma nama dubbise dubbiin nuun wajjiniin ilaallu kutaa Wangeelaa Yohaannis keessaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5-10ttidha. Bakka kanarra dhaabanne waan hafuurri Waaqayyoo nutti dubbatu mee walii wajjin ni baranna. Mata duree ani irratti dubbadhu kan hafuurri Waaqayyoo laphee koorra kaa'e yeroo kana mata duree yeroo Waaqayyoo jedhu irrattan dubbadha. Time of God. Yeroo Waaqayyoo mata duree jedhamu irrattan dubbadha. Kutaa kana keessatti waa sadii ilaalla yookiin qaama sadii. Tokko gooftaa Yesuusii qaama jalqabaati. Lammaffaan bartoota duuka bu'oota gooftaa Yesuus Kiristoosii. Sadaffaanii gurbaa buddeena baatudha. Kanatu ilaalla. Qaamni amma akka keessa jiru kun yeroo dubbiin kun dubbatamu iddoo kanatti waan qaamota afurtu jira. Garuu sadii irratti dubbachuu barbaadeefan sadii jedhe. Inni afuraffaan maaliifi namoota buddeen barbaadanidha. Inni afuraffaa waan ta'eef. Kanaafi inni jalqabaa gooftaa Yesuus Kiristoos abbaan dhimmaa immoo namoonni akka keessatti dhimma ba'uuf barbaadan immoo namoota buddeen barbaadanidha. Haa ta'u malee kutaa kana keessatti kana arginu bartoota yookiin duuka bu'oota gooftaa Yesuus Kiristoosii, gooftaa Yesuus Kiristoosii, gurbaa buddeena baatuu fi namoota buddeen barbaadan. Afur jechuudha. Tokkoffaa Yesuus Kiristoosidha. Lammaffaan immoo bartootadha. Inni sadaffaan immoo gurbaa buddeena garbuu baatuudha. Inni afuraffaan namoota buddeen barbaadanidha. Namoota buddeen barbaadan. Tokkoffaan Yesuus Kiristoosidha. Lammaffaan bartoota. Sadaffaanii gurbaa buddeena baatu. Buddeena garbuu 5 baatuudha. Inni afuraffaan immoo namoota buddeen barbaadan. Waan afur kana mi'a ilaallu. Dhimmi kuni kutaa kana irratti lakkoofsuma 5 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos gaaffii tokko gaafate Filiphoosiin. Maal jedhee gaafate? Namoonni danuun gara isaa gaafa dhufu arganii asiif achi ilaalee buddeena jarri kun nyaatan eessaa finnaa jedhee Filiphoosiin gaafate. Kanammoo jedha waan isin himu. Lakkoofsa 6 irratti waan Filiphoos jedhu baruudhaaf malee waan ta'uuf jedhu Waaqayyo beeka ture. Hin beekuure Waaqayyo beeka ture. Garuu maal baruuf waan Filiphoos jedhu baruudhaaf. Dhoksaa guddaa qaba kun. Maaliif Yesuus Kiristoosii Filiphoosiin ilaaluu barbaade? Maaliif sakatta'e Filiphoosiin? Bartuu keessaa tokkodha Filiphoos. Kana malee bartoonni sitti naanna'anii jiru. Yeroo inni Filiphoosiin gaafatu warri kaanis akka dubbatanii fi karaan akka banamu beekamaadha. Maaliif
Simoon Phexros taanee dubbate Filiphositti aanee. Gaaffii Yesuus Kiristoosii Filiphoosiin gaafatetti aanee Simoon Phexros immoo itti fufee deebii laate. Maaliifi bartoonni waan isin ajaa'ibu irra deddeebi'ee amma Yesuus Kiristoos fannifamutti rakkina qabu turan bartootumtiyyuu. Rakkinni isaanii maalidha? Rakkoo amantiiti. Rakkoo amantii qabu. Waan wajjiniin jiran kana utuu ilaalanii utuu baratanii amanuuti isaanitti ulfaata. Isa kanaafi fattashuutti jira. Humna Waaqayyootti nama naawoo Filiphoos. Waaqayyo waan hin jirre jiraachisuu danda'a. Waan hin danda'amne gochuu danda'a. Isa kana irratti Filiphoos maal jedha laata? Maal jedhe beektu Filiphoos? Maal jedha laata Filiphoos? Hin amanaa Filiphoos. Waaqayyoof hin danda'ama jedhee bakka kanatti Filiphoos. Simoonoo maal jedhe? Simoon Phexros. Si wajjin jirraa siif immoo wanti dadhabamu hin jiru jedhee raafe Simoon. Hin jenne. Filiphoos maal jedhe deebise beektu? Buddeena meetii 200 iyyuu tokkoon isaanii xinnoo illee waliin ga'u. Meetiin 200 yoo bite namoota kana wal ga'uu hin danda'u. Al tokko utuma isinitti hadhaa utuma isinitti ulfaatu Waaqayyo akka danda'u amanaa malee. Ilaa aluma tokko utuu amanuun ulfaatu Waaqayyoof akka danda'amu amani malee hin shakkin. Lafa duwwaarra si dhaabee Waaqayyo waan ati jettu si dhaggeeffachuu danda'a. Sii galeera. Lola gidduu si dhaabee deebii ati laattu dhaggeeffachuu danda'a. Asirratti waan ta'uuf jedhu beeka turedha. Waaqayyo kaa inni waan ta'uuf jedhu beeka ture jedha. Beeka ture waan ta'uuf jedhu Gooftaa Yesuus Kiristoos. Garuu utuu beekuu gaafate. Isa booddee deebiin namichi kun kenne Filiphoos kenne siifoo hin danda'ama hin jenne. Siif hin danda'ama hin jedheeraa hin jenne. Maal jedhe? Meetiin 200 bitame waliin ga'u kun hin danda'amu. Buddeena nyaachuun isaanii garuu dirqamadha. Jarattiinoo silaa buddeen barbaacha dhufte baay'eense. Bartootumtiyyuu immoo yeroo tokko biraan fa'aa akka deebi'an beektu buddeenaa jedhanii. Buddeen nyaachuuf fa'aa biraa yeroo itti galan qabu. Akkuma kana namoonni gara isaatti yaa'aa turanii buddeen barbaachaaf kan yaa'an itti caalu. Dinqii ilaaluuf buddeen barbaacha dhufan. Yesuus Kiristoos waanuma jarri sun barbaaddu nyaachisee uumatu itti lallabaa ture falan qabu qaba. Kanaaf egaa isarratti Filiphoosiin gaafate Filiphoos immoo buddeena jarri kun nyaatanii meetiin 200 bitee waliin ga'u. Hin dhufe egaa Simoon Phexros. Simoon Phexros immoo maal jedha? Simoon Phexros kun gurbaan buddeena garbuu 5 baatu tokko immoo gidduu jiran immoo namoota kanayyuu waan tokko gochuu hin danda'u. Maal gochuu hin danda'u? Waanuma tokko gochuu hin danda'u. Bakka jiramniire waan xiqqoodha waa'ee baaftu miti jechuu isaati. Waa'ee baaftu miti. Isa booddee Gooftaa Yesuus Kiristoos fidaa. Buddeenichi gaafa dhufu buddeena kana eebbisee isa booddee buddeenichi hin baay'ate. Namoota kana kutataan marga sanarra teessisaa. Namoonni sun nyaatanii quufanii gundoo 12 walitti qabameedha lakkoofsi 14. Hin quufanii hamma isaan barbaadan reef jedhamu yoo dhattanii ilaaltan. Qurxummii hamma isaan fedhan kenneefiidha. Hamma isaan fedhan. Hamma garaan isaan dhukkubutti nyaatan. Hamma barbaadan qurxummii irraa galchan nyaatanii. Sirriitti irraa galchan buddeena barbaacha dhufa waan ta'eef sirriitti silumayyuu.
qurxummii isaanii hin kit godhanii nyaataniitu gundoon 12 walitti qabamu. Waaqayyoof ni danda'a.